مليونان هيومس كان أنغو هريفي كان دجي هريفي كان أنغو ليميتين قبل نتخني أكا فيتن قد أجي ميليشيا لينجيسي في أكا غاريت أجيسا بوكيسا سيالي توكيتش غافي سنغافتي أنا إسن الراهيدا أنا بيا إسن الراهيدا نما لكي أمتا خينيا رو ونقون دلغمون تاتو جي نما لكي ونقون غرتينو بليسي تجي ناتو إسن الراجيسا إسن الراهيدا كاچالو أجيسا سيالي هكا عبد جبار حسين كده خان أجيس هيوتا ميكا كبتي أورجيسا خان أجيس قشاشة خيس الدرب ديخي خيس الدرب ريفسا إسن ديخي دا إسن قشاشة أورومون جيتشو جرابر سيالي هيو خيسنا كنان قده جيتشو جرابر سيالي abdiin lebar ogaadel lama qofaa dhufee gaafatee mana hidhaati baasee fi ogaadel maguddoo ogaadel lamaan san ugaasota afaan soomaleetiin ugaasota jedhan jara lama qofaa dhufee mana hidhaati baasee hunolaal jeeni mana gartee beeta mangistii fakkaatu kan beeta mangistii bira jibbitaan siin jee san kennee fi eeyduu goosisee fi makiinaa xiyyitiin hin dhooyne sana Dubaay irraa nayisiisee fi abdiillee tajaajilu jira nama lamaa jecha. Oromoon ammoo miliyeenaan buqqaatee hayyoonni meeqa hayyuu ifiinjuu hundi itti dhaqeeti guutuu isaaniif irraa yaasee. So kanaafuu ajjeesuun isa biratti keessattuu Oromoo ajjeesuun yakka osoon hin taane hujiidha jechuu sheexaana daafloos kana. Kana hujirraa dhaabbuu jeeni taayye. Ajjeesuun yakka seeqa. هاتو يكسيها سيقال شيطان تجبرت هاتون أجيسون قديدون بوكيسون سيقال هرارسون غسر والجارون أرمو غندوم مان ديقون سيقال شيطان تجافو جنسين تايين ونخو يكا جين لكي هاي أتنماتو جيتي يا يكا جتا أمو الفول من هيدا الدربيج سيقال أمو الفول من هيدا الدربيج قوي غرتي فارسي بولان ministeera biyyaadhiisi namni kun ministeera biyyaati taayeen kun Oromooti yoonni irraanfachuun qabu namni kun ministeera biyyaati qawwee firii takka tan inni qabatee deemu qawwee arra faarsee bulaan gabaa keessa dhaabbatee samittu qawwee arra walirra tuulamtee eenyurraa fuudhanii kan beeyne gartee humna badirraa guurreeyanii kijiba qawwee walirra tuulanii kan yaa'aniin tana qawwee akka namni mana guuratee waan godhu wallaaletan sigale qawwee takkitti ifiinee gijanii inni hayyeema rabbayee shayxaanticha amanee dhaqee fudhate tana yakka godhanii sanuu yakka waggaa 7 godhanii qawwee yoo xiqqaate qawwee seeraan ala abba feete gaafadha nama heera Itoophiyaa sanniin beekaju kafeetan gaafadha kamootummaa deeggaruu haa ta'u kamootummaa mormoo haa ta'u nama feetan gaafadha akka heera Itoophiyaatti yoo akkam guddatte qawween seeraan alaa kan siisiftu ji'a 7 qofa ji'a 7 qofa wallahi billah yoo nama nagaa taatee akka tasaasiya nama kana dura yakkan hojjetin taate ji'a 5 ji'a 4 yoo akkam xiqqaate ji'a 6 kana waggaa 7tti murteessanii murteen tun akkamit dhufte joolleen mana murtii keessa dalaydu dhugaan sabboontota dhugaas walii kaa'uun gaariidha haga amata 30 itti murteessaa badii lamaan joolleen irraa kufifte sanillee itti murteessaa jennaa aboo kun manuma murtii kanaa tuffachiisa nurraa qaaniidha kana waatti murteessinuu janiitti mana je'anii badiisan kufifnaa manatti galgalatti aanu dhaqanii qawweetti qabanii lubbuu teessan dhabu yakka tokkicha hafe san irratti murteessisiisuu janii dirqamtee murteessitee jechuudha waan gootu wallaalte inni waggaa 11 kanaa waggaa 11 irra murteessaa jee ajaja dabarsee beeku
Joollee qaanfatee ijaab namnummaan alaa nu dhaga'u maalluun jaani inni nuus laa'u ji'a torbaa uneegu mee waggaa torba afaaniin haa jennu jaani siyale itti murteessanii jechuudha. Siitu itti murteessi malee rabbi itti murteessi. Siitu itti murteessi malee dhugaan Oromoo dhugaan saba kanaa dhugaan Itoophiyaa taa'ee wajji jirti jechuudha. Yaa cubbamticha dhugaan gartee taa'ee wajji jirti jechuudha. Taa'een ciiseessi moohee jechuudha. Kijibaa falti. Ciiseessi moohee akkamis moohee raggumaaniin si fidan. Si faarsee bulaa gartee maraataa fi maraattuu hunda biyya alaatii baay'ataan bitee. Riphee ololaa kana hundaan bitaa kaniinan hin beeynillee akka tasaa ganda keessatti hafe bitaa jee riphee ololaan hundi hanga artistiin baatu bitee biyya sii galchee sii ololchiisaa jiru. OBN irraa Faanaa Biroodkaastii Itoophiyaa TV maarree kana hundaan osoon baay'ata dila kana baaftee ololchiisaa jirtu taayee tokkichaaf deebisaa kennuu dadhabanii. Kijibdu. Taayee tokkicha. Barruu takkitti inni osoon fuula Feesbuuka sarra barreessu. Kagartee inni waa takka fuula tokkichaa san malee yuutuubaa hin qabne. Nama sagalee jijjiiruuf hin qabne. Barruu takkitti san qofa dadhabdeeti hiitee jechuudha. Takkitti san qofa injifachuu dadhabdee hiitee jechuudha. Garuu itti milkooyta abadan. Taayee meeqaa alatti hafe. Taayeen haga ammaa foon isaa tuchitti hidhaa jira malee yaadni isaa guutuun ala jira jechuudha. Nama isin afaan gootan hunda jaaree kutee jechuudha. Sabaa sablammii guutuu tokko taa'aa jee kuteeni jechuudha. Sheeyxaana bira gaa tokko taa'aa jechuun yakka. Amma kanaanii simatanii bara. Taayeen tokko taa'aa jee hoorni konferzeeshin irra jennaan ummanni goota keenya galatoomi si deeggarra si wajji jirra itti muddi je'eeni ummata bira fudhatama harkatee janii kasasanii bara. Barwaan itti nama kasastuun beeyne jaamaa fincaan beeraa dhuydu sigale. Jaamaa wayyaaneen dur fincaan beeraa obaaftu qabsoon Oromootu maaluma rabbi nu godheen beenu sigale. Fuudhee rabbichi akka geessettichi geesse sigale. Meeqamin namni ummata biyyattiitu isa jaalatee hidhamu qabaa sigale. Nama jaalachiisullee biyyatti nama himatamsiiftu jirra sigale. Yoo namnummaan tokko si jaalate yoo namnummaan tokko goota keenyatti muddisiin jee hay nugusa dhiiftanii akkamiin nama kana jaalattan jedhaniiti hidhatti ol si darbanii jechuudha. Sigale. Taayeen hojii isaa xumureera. Waggaa 70 murteessi. Sigale. Wallaahi arraamiti. Qabsoon Oromoo gaafni dhaamtu sila. Gaafa gartee hoogganoota Oromoo shinniggatti wali qabanii guutuu rashanan. Gaafa Haile Sillaaseen Dargiin Minilik Oromoota cabse qabsoon Oromoo silaa cabxee gaafas cabte. Arra kan miidiyaan jiru. Kan hayyoonni dilli kun ala jiru. Kan beeytonni dilli kun hiriiree akkanatti salfii dhaabbatu jiru. Kan waboon akkanatti gaara sulultaa keessaa buraayyuu keessaa laga xaafoo laga daadhii keessaa garmaamu jiru. Qabsoo Oromootiiniif duuba deebisee jechuun harka kana dumuceessitee gurra kana dhiibuudha jechuudha. Uraa gurraa kanaan naqayettee. Sigale. Is over. Wanni kanaa booda wahuma if dura deemu malee wanni if duuba deebi'an jiru. Tokkummaan keenya akka sibiilaa kana caalaa cimuu qabdi. Wal dhageeffachuun keenya akka sibiilaa kana caalaa cimuu qabdi. Hayyoonni keenya beeytonni keenya yeroon isin gabbaatanii kallattii ummataa keessa yeroon isin ammaa jechuudha. Yeroon isin kallattii kaa'uu qabdan yeroon isin ammaa jechuudha.
yeroo sirni kun shiifatee gartee haga humna qabu hunda ummata irra fayyadamu jiru. Milishaatti ijaaree, poolisiitti ijaaree, maalitti ijaaree sigale. Yeroo gartee sirni kun ummata Oromoo cunqursu jiru kanatti yeroo kaayyoof akeeka Oromoo galma ga'uudhaaf gangalachaa jiru kana abadan galman gahu jee gartee diinni gartee qiyaamaa nu kaa'u jiru kanatti yeroon isin gabbaatanii ummata keessanii kallattii keessan yeroon isaa amma kai lafaa tokkummaa keeti arra gartee wanni shayxaanni kun tuffate ummata taayyeen bakka bu'eesani arra gartee bakka bu'aa keetirra wanni saalfii takka malee ajaja dabarsee yoo waggaa 11 irra murteessuu baattanii ajjeefamtan jee abbootii murtii hunda sodaachise sigale inni ajaja kanarra dabarseef akka irra murtaa'u godheef tuffii ummata inni bakka bu'eeti. Oromoon Hacaaluu Hundeessaa du'e iyyitanii ustan, Battee Urgeessaa du'e iyyitanii ustan, Abdu Jabbaarii du'e iyyitanii ustan. Osoo Jaawar Rabbumaa baase malee gaafas ajjeesaniis wallahi iyyitaniituma ustanii. Gatiin isin qabdan hin jirtu jeeti gartee qaallichi kun akkatti isin tuffate. Arra hayyoonni keessan gartee saalfii takka malee faarsee bulaan Finfinnee handhuura Oromiyaa taa'ee qabsaa'ota keessan warra gartee jijjiirama kana fidee way OPDUmaa gabrummaa wayyaanee jalaa baase kana ichi ciisee gibira isin kafaltaniif nyaachaa gibira isin kafaltaniif faarsee bulaa nyaachisaa sigale hayyoota Oromoo arrabsiisisaa jira jechuudha. Mindaan bar faarsee bulaa bahu bar gibira ati kafaltu bar. Mindaan gartee raayyaa ittisaa khasirashanu kana bahu gibira ati kafaltu raayibar. Beeyta akkasi. Abbaan aangoo sii bar ummataa bar. Sigale. Arra gartee poolisoota ati gibira keetiin kafaltu qabsiiseeti bakka bu'aa keetitti taphachiisu jira jechuudha. Bakka bu'aa keetitti taphachiisu jira jechuudha. Taayyeen bakka bu'aa ummataati jechuudha. Ummata tuffate malee taayyeen gartee hojiisaa wanni inni dubbate dalagaasaati jechuudha. Ummataatu gartee rakkoo teenya nuu dubbadhu, dhumaatii teenya nuu dubbadhu, nagaa dhabame nuu iyyi gartee je'ee ummataa bakka buufate. Bakka bu'aa caffee Oromiyaati jechuudha. Sigale. Kana dubbachuun hojiisaati san gubbarraan ministeera nageenyaati jechuudha. Nageenya lallabuun hojiisaati jechuudha. Sigale. Nageenya lallabuun hojiisaati jechuudha. Akkamin nagaa lallabdaa jeeti warra nagaa lallabu hidhee sigale. Warra gartee nagaa hin beeyne Oromoo miliyeenaan buqqaasuu ture akka abdiillee faa badhaasu jira jechuudha. Sigale. Tanaafi gartee qeeroo hayluu gonfaa dhiyoo tana deemuus obboleeyyan lameen idduuf nageenyi haa bu'u. Obboleeyyan lameen wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Haa yabatamu. Warra juusan waajjira jaaraaf maaliif ergamtuu isaati jechuudha. Isarraa mindaa nyaatti qallaba isaa safaraafi halkanii guyyaa isa faarsaa oolti. Maqaa jijjiirrattee waan isaa sheer godhaa oolti. Bakka hin gahin hunda geessifti. Bilicii tana gartee biitii jijjiiramtee jettee dhaadheessiti. Gubbaan kun Oromoodha. Keessimmoo sheeyxaantichaa jechuudha. Akkammaa sheekotii wantaa tana sheekotii manzaraa tammaa jimaan haraami. Faraqataan joollee tana suudii tana wal fichisiifti. Faraqataan gartee jimaan haraami jetti. Oromuma ajandumaan akka gartee Oromoo wal nyaachisu kun idduun dhabame. Mee warra jimaan haraami juusan